keessattuu gaa fakkeenyi keessan eenyu ture sagantaalee akkanaa kana filachuun keessan iccitiinsaa maali jettanii yaaddan? Amma gaa jarreen amma maqaa siidhaa yehun Abdii Qophee, Abubakar Muusaa, eenyummaas Badriyaa Mahammad Shawaalul Mangistuu jarri kun amma jarri wal beeynuun Badriyaa Mahammad takkaa jira. Haadha mana Mokonnin Tolaati. Mokonnin Tolaatis achi keessa wajji dalagaa turanii. Isaan kun gaa Mahammad Ahmadis dabalatee kumaa ideetii fi jara sadeeniin reefu sii hime gaa Tamasgan Gammadaatii fi Hussein Adam isaan kanaa wajji taaneeti dalagaa turre irra guddinsatti ankaniin wajji dalagee Tamasgan Gammadaatii fi Mahammad Ahmad faa Mokonnin Tolaadhaatii wajji isaan kana wajjiiniin dalagaa ture jara kaan hedduu waliin beeynu na duratti bahanii sagantaan gaa yeroodhaa filannaa sirbaa jira dargaggootaatu jira sagantaa keessummootaatii fi kana kanaa jira kagaafii fi deebisaa jira sagantaa hawaasummaadha filannaa sirbootaa sagantaa bashannanaa kana kanaa jira jalqaba gaa raadiyoonni afaan oromootiin itti jalqabe waan ta'eef ummatattiin harkisuudhaaf gaa yeroodhaaf sagantuma kana faadhaatu dabraadhaa ture jechuudha. Booda tura keessa gaa galaalchitoonnis gaazexeessonnis idaamaadha namninis gaa raadiyoona kana hedduu dhageeffachaa jaalachaadhaa hoggaa deemu sagantaaleenis idaamaa deemanii ummanni Harargeedhaa irra guddanatti imma qotee bulaan wanni ittiin beekamu reediyoo Harar kana inumaa ifarkaan dhabu raadiyoonaa mancaa fi raadiyoona ifarkaan dhabu jechaa jira. Fannifatee deemaanii za'aa 24 dhageeffata bakka taa'utti bakka lulluuqatutti waamee qarraa barata hedduu gammachuu guddootutti dhagamee jechuudha. Hanqa bilbilaanis gaa ni erganii bilbilaan waa hedduudha erganii yaada adda addaatitti dabarsaa turanii jechuudha. Gaaffiin tun gaa tarii tarreefuutii hojii sagantaatii hojii wal qabatti. Gaazexeessaa Adammaa keessattuu gama afaaniitiin tujjaara jedhamee beekamaa keessaafuu waayillan hojii daleedanii hojii hoggaa afaan isaan dhibe qufeen kun isaan dhibe jechii dhufuuf dadhabee si gaafatanii kunoo isarraa kan madde ittan jettu. Asirratti akkaan achi seenetti sagantaalee adda addaatu jira. Fedhiin tiyyaas naa guutamte gaafa san qubeedhaan babarreessuun kunis hin jiru. Barnootuma qubuma afaan Amaariffaadhaa kanaanii barannee sanumaaniin katabaa ture. Manbarnoota keessattis kan itti baradhe hedduu nan waaniin katabe dubbisuu irratti sanumaan gaa osoo babarreessu waan adda addaa gaa dubbisuudhaan muuxannoo irraa arkadheetiin jira. Meegaa ogummaa keessaa eega baanee waa'ee dargaggummaatti achi seennaa dargaggummaa keessan akkamitti dabarsitamme? Waaniin dabarsu gaa televezyiina ilaaluudhaan reediyoo dhageeffachuudhaan barreeffama adda addaa dubbisuudhaan maali gaa waa dubbisuun kunis gaa gartee ogummaa teetiif deeggarsa sii ta'a. Dhimma adda addaa waan adda addaa yoo dubbifte hubannoodhaas irraa argatta. Waaniin dubbisu waa hedduu kaniin dubbisurraa wanni kun naqunnamaa guyyaa biraa ittiin fayyadamuu danda'eetiin beekumsa kiyyaafis ummataafis barnoota taajeetiin qabxii isaa qabadhee haaya jechuudha. Haala saniin ummataafis dabarsa ifiifis barachaadha jechuudha. Raadiyoon Harar iddoo duraa takka sagantaalee jijjiiraniiti za'aasaa jijjiiranii ganama galgala zaa 12 irraa hanga zaa takkaati mokkanat dabraa ture. Ganama sagantuma santu ganama zaa 3 irraa kaasee hanga 4tti dabraadhaa ture. Sagantaa san ummanni yeroo isaanii beekaa zaa san eeggateeti ummanni hordofu. Reediyoo Harar san afaan Oromoodhaan hordofaadhaa ture.
osoonuma jaanuuti booda gama mootummaatiin jijjiiramni akka ta'u jaamee miidiyaa kananii jijjiirra jechaatu dhufe sagantaan asitti Harar dalagamtee riiliidhaan dabaraa ture gaafasi kaaseeta riilii shirjuu kana sanirratti waraabamee ol akka ergamu Addis Ababatti afaan Oromoo sagantaa afaan Oromoo achi dabrutti haa ergamu jaamee ergamaa ture. Maaliif akkana godhama? Reediyoonni za'a 10 irraa jalqabee akka dabruu godhan reediyoonni Harar kun akka dabru 10 irraa jalqabee haa dabru jaanii. Amma xiqqoo daddabarsanii torbaan tokko baatii ta'an hanqa dabarseenuma dabarsamee uummanni bakka iyyuu ni ka'eemmanii iyyi. Akkamitti nurraa jijjiirama? Reediyoo seenaa qabu kan afaan ittiin dhageeffannu meeqa ittiin barannu akkamitti za'a nurraa jijjiirtanii? Hanqa hiriira bahan takka mootummaa gaafatan takka raangayanii sagantaa akkana dabarsuu eegalle maal jedhanii hanqa waa xiqqishoo sagantaa asii waraabanii ol dabarsaa turanii booda idduutti ni hafe sunu. Saniif jecha uummanni hedduudha itti gadda ammallee akka silaa banamuuf ni fedha. Fedhiin isaan guutamnee fi humaa goruu dadhabee itti dhiisee jira. Gama mootummaatiin gaawwanni aadamiyaan hin beeku. Yoo ni banamaas jechuun takkanuma jirti. Raajaa farfaadhaanis Mahammad Ahmadiinis taatu gaa wanni kana yaanni haa jalqabu haa banamu jechaadhaanuma jira. San yaqiinatti gartee wani irraa beeku hin jirtu. Uummanni hedduutti gaddee jira garuu cufamuu kanatti hedduutti aaree jira. Amma gara siyaasaatti achi dabarraa yokkam xiqqaatee gaazexeessaa Adam Mahammad mootummaa sadii arkee ture bara dargii san keessa miseensa Isafaa akka ta'e dhageenye jirra. Mee iccitiin gaafas ture maali fadhinnaan immoo dirqamtanii jirtanii? Akkuma beekamutti gaazexeessaan tokko siyaasarraa walaba miseensa dhaaba tokkorraa kan ta'an walaba jahamaa dubbatama. Isinoo akkam ture wayittisan mee? Asirratti hedduullee waa'ee kanaa hedduu haasa'uus hin fedhu. Gaafasumaa osoo fedhii hin qabne keessan nanaqanii wanni takka hawaasa keessa hanqa jirtutti yeroo takka si dirqisiisee si harkisanii itti si naquufaadhaatu jira. Siyaasaadhaan si sodaachisanii waan akkanaa fedhii akkanaatiif si guutamaa akkana gootee akkana taate maaree jechaa takkaa jira. Maali miseensa Isafaadhaati na godhan? Darki Isafaadhaa jira gaafa sanii. Isafaan kufuudhaaf baatii 3 mogguu akkana hafuufi waajjiroota hamma murtaa'an keessatti masarataa dirijjitiin haa dhaabbatu jaaniiti irra guddinatti bargaa jaaramee jira bakka jaaramanii jiranii waajjiraa keenyaa fi waajjiraa 2-3tu masarataa dirijjiti Isafaa masarataa dirijjit jaanii ittiin jaariini san keessaa tokko keenya kana akkasitti haa jaaramu jaanii as keessatti jaaruu qabna. Nuti hawaasarraa ala ta'uu hin qabnu, siyaasarraa ala ta'uu hin qabnu. Wanni ittiin hojjennu ittiin qaceelfamni keenyaas ka Isafaadhaati. Isaanii hoogganamnee deemuu qabna. Miseensa ta'uu qabdan jechaadhaan dhufe akkasitti itti nanaqan dirqiidhaani walgahii irratti dhihaanneeti anna filan jeetu yaadan qabu. Maayyii irratti hoggaa filannoon taasifamtu quba harka baasanii mee eenyu filtan baasaamee nama filadhaa hogguu jedhan anarratti eeruu godhanii tokko anumarra eeruu godhee namoonni adda addaa filamanii san keessaa tokko nu godhanii maayyii irratti hoggaa gulaalanii laalan Isafaa masarataa dirijjit አንደኛ ጻፊ Adam Mahammad na qaban achitti kasittiin gaawaniin itti qophaa'ee sin qabu waraqaa namni qopheessanii seenee biiroo kophaa naa kennanii akkasitti dalagaa ture. Maali siyaasaa walis fidanii si harkisanii gartee wanni fedhiin akkanaan guutamtu akkana taatan malee
amantiinis hin jirtu yaada jiru akka hanqas shakkan takkaa beeka. Yaada biraa qaba background isaa hin beeknu yaada jiruuf waan biraas irratti yaadan jechaadhaan akkasitti seeni malee fedhii qabaadheeti miti. Yeroodhaan wajji deemti gaawaa hundinuu ka yerootti deemta. Sanii jira. Santu ture jechuudhaaf. Tole egaa gaazexeessaa Ahadam Mahammad oduulee fi sagantaa isaan hojjechaa turan yookiin hojjechaa turtaniif haalaan akkatti qophooytan ni beekama. Kunoo muuxannoon kun eessarraa dhufe jechuu ni dandeenya. Kuni maali muuxannoon akkumaan duraanuu si himetti fedhiin guddoo raadiyoon irraa qaburraa. Miidiyaan kun akkatti dabru waan miidiyaatti dabraa dhageeffachuurraa. Reediyoo dhageeffachuurraa fedhinnaa qabaachuurraa. Sanirraa ka'ee hawaasa akkamittiin barsiisuu qaba. Uummata kana akkamittiin gammachiisaa. Akkam godheetiin gammachiisuu qaba. Laaleetiin waa hunda qoradhee shaddii maddiitti godheetiin sagantaa takka dalaga hoggoon dalagu jechuudha. Dura waan qophaa'uu qaba, waan dura irratti himamuu qabu, waan ittiin harkiftuu jira. Waan ittiin nama kana harkiftu fedhiisaa akka si dhageeffatu ittiin gootu waan adda addaa makmaaksaas haa ta'u, sheekkoodhaanis haa ta'u, qabiyyeelee adda addaa kaasuudhaan sagantaan silaa dalagu sanii wajji waliif fideetiin sirbaas ka sagantaa san laalu, ka sagantaa san naa miidheessu filee itti qophaa'eetiin waa hundaa'u akkasitti sagantaa san qopheessee dabarsaa jechuudha. Kanumarraa. Tan biraa gaa mudannoodha gaa akkuma beekamutti yeroo hojjetanitti gaa namni wanni isa gaddisuu fi wanni isa qofalchiisuu mudannoon adda addaa ni qunnamti. Mudannoon gaddaa tan jettanii yookiin tan itti gammaddan takka ta'e simu falchiste yoo jiraatte. Asirratti gaa mudannoon adda addaa ni jirti. Taniin itti gadduus ni jirti mudannooni. Xiqqoo dogongora kiyyarraa taniin itti gadduus ni jirti. Sanillee bira dabarreetuma. Taniin itti taniin itti gaddusun maal seete? Gaazexeessituu hojii dalagu takka ture. Maqaa isaanii isiin dha'u garuu maqaa namaa dha'uunis hin barbaachisu. Oduudha guyyaa abbaan dabaree oduudhaa isii taateeti. Oduu hogguu dalaynu makiinaatu dhufee nu fuudha mana. Ganama subiidhaas galgalaas akkanatti guyyaadhaas zaayyaatti ala daabisafti immoo makiinaan dhufteeti mana keenyaa nu fuuti. Nu fuuteeti dhufnee sagantaa qopheeffanna. Qopheessinee akkasitti osoo za'aan oduudhaan geenye dabarsina. Amma guyyaa san abbaan dabareedhaa isiidha. Amma makiinaan naa dhuftu malee makiinaan akkanumatti hafuu eegalte gizee iddoo takka. Yookiin benziilan qabdu yookiin makiinaan ni cabxee maaree jechaa jira. Yeroo hedduun makiinaan hafteeti namoonni miila faadhaan dhaqanii sagantaa dalagan faadha. Amma guyyaa sanaan sagantaan naa dhuftu makiinaan naa dhuftu malee hin dalaguu jette. Wallaallaan jeen. Wallaalla mee haa cittuun jeen. Amma inni haftii siyyaanne beeka. Wanni ta'uu qabu maali? Sagantaa san dhuftee miilaan dalaydee oduu san qopheessitee dalaydee abbichi shufeertichi makiinaadhaa maaliif akka irraa hafe gaafachuudha immoo wanni ta'uu qabu. An akkasumatti hin fudhadhe yaada akkanaatiin deemti jeeti malee ni haftii hin jenne. Halaaf itti gaafatamaan keenya kumaayidee ture. Kumaayidee harki cabeeti harki kun cabee makiinaarraa kufeetiin sehaa faashaadhaan hidhamee akkanatti deema. Akkanatti deema. Amma za'aan oduu ni geesse. Animma ni hafti jee waan hin yaadiniif badiin tiyya maaligaa useetiin hafeanis. Cheek godhuun qaba silaa. Maali itti aanaatti gaafadhamaa sagantaatiin ture gaafa san. Silaa cheek godhuudhaan qaba. Haadha intalti sun dhuga baanti moo? Yeroo
maal jechuu isiiti jeetiin cheek godhuudhaaf dhufuu qaba sila. Ni nafe itti gaafatamaan keenya manni isaa tooruma sanii ni dhufe hogguzaan geessu. Oduu namni dalagee sin jiru wanni takka hin jirtu. Harkuma cabaa saniin seeneeti daqiiqaa 5 sagantaa katabe wanta oduu katabee qopheeffatee akkasumas seenee dubbise. Qorichaan isinii qota. Harkeemi eenyu oduun ni ilaale waraqaa irratti ni ilaale anis na ilaale. Sagantaa isaa dalagate guyyaa borumtiidhaa dhufnu bakka nu gaafate nu yaameen nu gaafate an sadarkaa irraa ganna buuse. Maali adabamu qabda akkamit dhuftee ilaalini tun badii tiyya na duraa taate silaachee godhuun qaba dhuftee ilaaluu qabdaa je yoo isin dalaguu baatte dhuftee fi dalaydee booda isa kasasuu qabdaa je shufeertichaas isiidhaas wanni ta'uu qabu sani sila taniin itti gadduun tana jechuudha. Taniin itti gammadu maal seetemmaas waanuma oduu tana tunis guyyaa aladaa tokko sagantaa abbaan dabaree oduudha ana ta'eetiin reediyoonni Harar sun gaafa san jenereetaran qabu. Yoo ifaan dhaame bakka caliidha namni waa dhaggeeffatu hin jiru cufameetuma ta'a. Jenereetaran qabu amma ifaan ni dhaame. Ifaan dhaame ganamaan eega dhaame hanqa za'a meeqa za'a jaha mukkanaatti hin dhufne ifaani. Amma ifaan jiraatu malee abbaan dabaree oduudha biiroo dhufee sagantaa oduu dalaguu hin danda'u. Anan beekee miti manumattiin teeppii xiqqoo takkaan qaba. Teeppii sanitti reediyoonaan qaba. Reediyoona sanirra shoortweevii Amaarinyaan dabru irra kaayeetiin teeppii saniin oduurraa waraabee manumatti teeppii saniin tiraansilee godhadhee hanqaan barbaadu qopheeffadhee taa'ee jira. Guuzaan dhayiteen dhaqee dubbisaadhaaf. Itti gaafatamaan keenya gaafa san nugusee jaaniini itti gaafatamaan isa eega kumaan deeme booda beeku kan itti gaafatamaan nuguseedha ture. Amma nuguseen oggu takka gabbahaa oggu takka ol seenaa akka uumataana je bakka amma irra ifaan hin jiru oduun citte uummanni maal nuun jedhame maal dabarsina je cinqamee akka ta'u dhabe teeknishaantiinis mudhii qabateeti dhaabbata halaala akka lallaalan laayifatanii teeknishaana laalan wanta nama dhufu laalan abbaa oduudha. Dhufuus maal godha ifaan hin jiru ifaan dhaameemi bakka homaa wanni goonu hin jirtu akka fedhe gaa'ii dhiifama gaafanneetuma sagantumu isinirra keenya jechaa jira. Idduma tanattiin an daqiiqaa 5 irruudha moo 10 irrutti dhufe qopheeffadhee oduu nama oduu dalaguu jira maaree inni kana keessan jiru quban qabu ifaan dhaame har'a oduun hin jirtutti fudhatee jira. Hunoo gaash nugusee bara oduu dalageetiin jira eeysaa fiddee akkam goote eeysa akkamit dalaydi hunoo kanattiin akkana godhee akkanat dalage teeppii irraa manattiin dalage. Kana gaazexeessaa jechuun fayyaan haa ta'e nam maramee na dhungate fayyaa ta'e dalagaa jaalachuu jechuun tana seenii naa dubbisi jee bakka chi taa'ee hanqaan oduu dubbisuu na dhageeffataa gammadee bakka harka na fuudhee taniin itti gammadu tanaa jechuudha bakka. Haala ajaa'ibaat dalaydee namni oduun ni dalagamti jee yaaduu hin jiru galatoominaan jee taniin itti gammadu jechuudha muudannoo tana. Tanaan bakka buusa jechuudha. Waan akkasii. Tan biraata gara maayyiitti gaa waa'ee gaazexeessummaa durii fi ammaati. Gaazexeessummaan ogummaan gaazexeessummaa kan durii fi ammaa kun maali garaagarummaan isaa akkamitti ilaaltame? Maal gaa miidiyaa hoggaa jedhamu gurraa fi ija ummataa jechuudha. Gurraa fi ija ummataa miidiyaa jechuun akka meeshaalee guyya guyyatti hawaasni jireenyaaf barbaadu harkatuutti ha barbaadamu jechuudha. Miidiyaan odeeffannoon barbaachiftu guyyayyuu hawaasa bira ga'uudha qabdi.
maali hawaasni haa jennuutimma reediyoo fi televezyiinii feesbuukaas fuudhi moobaayilaas fudhadhume cuufamee yoo caal jeekam caali yoo jee uummanni ni usa maaltu maal ta'e biitti nagaa miti maaltu maal ta'e hanqa uummata mootummaatti hiriira ba'u takka hanqa bilbila wal cinqan takka irra ga'anii jechuudha maaliif odeeffannoon barbaachisaadha akka sooraatti uummanni barbaada hoggayyuu waan haaraa biyya keessaa fi biyya alaatti maaltu dalagamaa jira maaltu ta'e kanaani uummanni dammaqina isaa barnoota isaa beekumsa isaa guddifachaa jira rakkinni uumamees jeequmsi ka'ees nageenyi boora'ees kanaani beekee tokkummaa isaa harka wal qabatee itti cimee mootummaa cinaallee itti dhaabbachuu danda'a jechuudha. Kanaani miidiyaan gaafa sanii fi har'aa eessa gaafa san sadarkaa hawaasni guddatin keessatti qaroomni hedduu babal'atee teknooloojiin hin guddatinitti waan ta'eef gaafasuu fedhiin qaba. Sadarkaan isaa dilasillee ta'u fedhiin numa jirti har'a gaa'inuu daran ta'ee jira. Reediyoonni televezyiinii meeqaatamiitu biyya keessa jiramma. Eessa babal'atee guddatee jira. Kam dhageeffatee kam dhiisaa uummanni waliin wanta hin jiru. Afaan Oromoo gahaa dheessanii yaaddanii miidiyaan afaan Oromoo babal'atee jira garuu dilasii miti. Dilasii miti wanni miidiyaatti dabruu qabus dilasii miti. Waan irrataa waan hedduu laalamuu qabu jira sirraa'uu qabuutu jira. Garaagarummaa guddootu jira garuu gaafasiitii fi ammaa waggaa walitti ilaalte waa hedduutu jira haala ammaan tana biyya keessatti cinaan jeequmsa fedha sabaa sablammoonni akka walitti bu'anii rakkina uuman haala ammaan tana biyya keessa jiru arkaa jirra dhagaa jirra gama juuntaadhaatiin kanaan uummanni amantiidhaan sabaa fi sablammootaan aadaadhaan waan adda addaatiin walitti buusanii uummata wal ficcisuusuu fi biyya diiguu irratti rakkoo guddootu jira. Kunis waan ta'uu hin qabne uummanni tokko ta'ee tokkummaa isaa cimsatee sabaa sablammiin harka tokko ta'ee wal qabatee wajjin deemuu qaba. Diina isaa irratti warra isa addaan diiguuf ka'u irratti tokko ta'ee harka tokko ta'ee wal cinaa dhaabbatee mootummaa cinaa dhaabbatee qabsaa'uu qaba. Injaan gama kiyyaan gaane. Gaaffiileen an qabu gaazexeessaa Mahammad gama kiyyaan xumureetiin jira. Waan hafe jettuun yoo jiraate carraan isin kan hin jiraanne immoo waan addaa ba'a. Umaa hedduu maan qabu waan hin idaddu himeetiin jira atilleen kana miidiyaan na dheessitee hawaasaa wal barsiisuu keetiif Salaadiin guddaan si galatoomfadha. Tanuma xumureetiin jira. Egaa yeroo duraatiif uummanni Oromoodha hawaasni Oromoodha karaa diinagdee hawaasummaa fi siyaasaa isaatiin karaa aadaa isaatiin duudhaa isaa guddisuudhaatti babal'isuudhaatti wajji tahee tokko tahee wajji deemuu irratti fedhii guddoodha qabaachaadhaa ture. Raadiyoonni Harar kun yeroo duraatiif akka biyyaatti afaan Oromootiin magaalaa Harar keessatti banamuun jalqabaati seenaa duraati. Sanirraa ka'ee fedhiin uummataa guddachaa ida'aa deemuudhaan hawaasni miidiyaa kana akka gaariitti hordofuu ture jaalachuu ture jechuun ni danda'ama. Sanirraa ka'eeti fedhiin isaatis guddachaadha laalchisaa barnootaanis guddachaa cimaadha haala ammayyummaatiin wajji deemaadha akkasitti guddachaadha ture. Kanuma jechuutu danda'ama maali gaafa san akka ammaa kanatti haalli feesbuukaatii fi kun hin jiru interneetaa fi kun hin jiru ammaan tana bara waa meeqaatu wal keessa laaqamee jira. Feesbuukaa jira morni waa babarreessuu fi waan adda addaa waan dhedheertuu tana dhiyeessuu fi kun bara amma xiqqaatee jira. Warri reediyoo Itoophiyaa televezyiina kana dhageeffatu akka waan irraa xiqqaatee maali feesbuukaa fi kana jira miti waanuma gabaabduudhaan hawaasaaf waa dabarsanii uummanni san irra wanta jaa garuu kunis waan geeddaramuu qabaati cimuu qabaati
galaalchitoonni gaa miidiyaan Itoophiyaadhaa gaa cimee akka barbaachisutti cimee argamuudha qaba waan feessaa hunda guutee jechuudha. Maali galaalchitoonninis odeeffannoo hawaasaaf dabarsan tana sirritti addaan baafatanii beekuudha qaban. Waan hawaasarraa feesbuukaa fi kana kanatti dabarsanii fuudhaniituma dabarsuudhaa miti laaluudha qabanii. Galaalchaan tokkomma maali haakimni tokko yoo dogongore nama tokko ajjeesuu danda'a jechaa jira. Maali yoo dogongore jechuudha. Galaalchaan gaazexeessaan yoo dogongore maali yoo dogongore jechuun miidiyaadhaan waan hin taane yoo dabarse namoota miliyoona hedduutti lakkaa'amanii hallayyatti naqaa rakkootti naqaa jechuudha. Jeequmsa kaasaa nageenya dhorkaa jechuudha. Kanaaf jecha akka barbaachisutti waa hundaa'u xiyyeeffatee waan hawaasa walitti hin buufne waan nageenya uuma laalee odeeffannoo barbaachiftu hawaasaaf dabarsuudha qabaa jechaadhaatu jira. Amma gara ogummaarraa achi baanee gara maatiittiin isin deebisaa mee maatii ijoollee ni qabdanii akkamitti jiraachaa jirtanii tan jettu? Ilmaan darzanaan qabaa dhiisan. Darzanaa jira. Ilmaan darzana juurra wayyaadhaa mi? 8 dhale. Ilmaan 8 warra lamarraa. 8 ni jira. Warra lamarraa warri duraa gaa gurguddatee dalagaas qabatanii talammee isaadhaa 3 dhalte. Tokko yuunivarsiitii amma barataa hubi. Tuun gurguddatanii dalagaa qabatanii naannoo Hararii keessa dalagaa qabatanii jiran. Aanimma talammee isaatiin wajjin as dirree dhawaa jira. Isii akumatti wal bannee biraa deemeetiin ta dura taanii wajjin as jira. Tanaan barsiisu jira. Sanjoolleetu gaa tajaajilu jira amma haadha. Ilmaan 8 jira gaayee achirraa gaa bara 2003 irraa jalqabee gaa sooramtummaa baheetiin jira. Mindaa sooramtummaatiin hin jiraadha. Osoon gaa dadhabee hifadhee gaanaaf gajee gaa anumaa qopheeffatee ganaan dalaga juuti mudhiin hafutanii siif gaa asirra dhaabbadhu naan jedhani sooramtummaa akkasin na baasanii. Lubbuunis wayisi teessi gaaguu hanqa dalaguu dandeessu numa dalayda. Akkasittiin gurbaa achi Harar wajji dalaynuun taarikuu lammeessaadha. Isaa wajji dalagaadhaa turrechitti inni sagantaa san inni achi dhufeeti asitti gumruuka keessatti waajjira miidiyaa banatee miidiyaa dalagu jira edaanu. Hangaafaan sooramtummaa achi bahu maaliif bilaashitti isaa miti sagantaa naa dalaydaa hoottu jedhe. Sagantaa gumruukaatu jira. Waa'ee galii misoomaatu jira. Sani dalayda jedheeti akkasi sababa isaatti dhufe. Isa biraas hedduun sagantaa galii misoomaa hedduun dalagaa ture jechuudha. Maali gaa bilaash taa'urra gartee kanumatti dalaguun gaariidha. Akkasittiin dalagaadhaa ture. Sunis tasaa sagantaan haftee hojiin dhaabbattee akkasittiin isin biratti gaa FM dirree kana maas taa'urra jeetuma hanqaan beekuuf waaniin beeku ummata numaan barsiisa ittumaan ijibbaadha akkasitti jira isin bira seenee saniin gaa tasooromtummaatii fi kana kanaaniin arragaa wanni si jiraachisaatis waan wanni xiqqoon si jiraachiftu akkasumatti hojjechaadhaa jira. Hordoftoota sagantaa keessummaa dirree sagantaan teenya gaa tan arraaf tan keessummaa teenya gaazexeessaa hangafticha Adam Mahammad wajji taasisne gaa akka waliigalaatti kana fakkaatti gaa torbaan sagantaa keessummaa tan biraatiin qabannee hamma wal agarruutti nagatti kan isiniin jiru qopheessaa sagantaa tanaa Salaaddiin Abdullaahi fi akkasumattis ogeeyyoota kaameeraa keenyaa waliin ta'uudhaani hanga torbaanitti torbaan gaarii.
ummata radio narar bajida ummata dikar gamara tuganga makita sagare kuya opero mapa sagare kuya opero mapa udatu amale koringaya Akabaden ufne gibe nainche kesisu Akabaden ufne gibe nainche sisu Akob sentanye mata beto yadon kenante sisu Yada faris faro benu na katama garo Ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato yadim twafanda kareda asbai akadu ganama yashashil kanadi yakalo afandama askoti adamato yakalo afandama askoti adamato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato yalo patamire shagemo mawarki kobo ensitima kaloto asiki ababo dalla ke sanjala ya don ke na dibe mena timala ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato siada adamato akamta wani kanina chisitu yo arka dabani askot adamato ijawala garra yajitu akamarka kalato walgarra ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami amatabe ashami adamato ashami amatabe ashami adamato ashami anikise ashami yakulato ashami anikise ashami yakulato ashami anikise ashami yakulato ashami